Hambassee giddugala gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa fi elektirooniksii. Giddugalli gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa fi elektirooniksii Hambassee meeshaalee ijaarsaa bifa qulqullina qabuun ni dhiyeessa. Maarri maamiltoonni keenya meeshaalee ijaarsaa manneen ammayyaa garaa garaatiif oolan gatii madaalawaa ta'een yoo isiniif dhiyeessinu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Maal kana qofa akkaataa fedhii maamilaatiin meeshaalee barbaadan ajajan battalumatti isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Teessoon keenya magaalaa Galamsoo baankii intarnaashinaali cinatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 simboo mana jireenyaa keessaniif giddugala gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa fi elektirooniksii Hambassee filadhaa. Ajab keenya qaroo golaa koo karaan jala bahee akka garaa qiyyaa kee garaa yoom ta'e nallee gurgurattu dubroo olmaan Oromoo kooyyoon gatiisii waylelee kottu lelee maga waaru jaalaal jabaan na dararee ammaan shanii bu'ee kottu yoomiin sirbee haree silaa nam mararu dubro biyya kottu sumaan na mararee.